Itiyoo Telekom taarifa haaraa wal qabatee haala jiru ifa akka godhetti waggoota 6 darban keessatti dandeettii bittaa hawaasaa fi maamiltoota keenyaa giddu galeessa godhachuun walitti fufinsaan gadi bu'insa gatii taasisuun akkasumas bu'uuraalee misoomaa telekoomii fi diijitaalaa babal'isuun lakkoofsa maamiltoota telekoom biyya keenyaa haala olaanaan dabalee jira. Haala kanaan lakkoofsa maamiltoota keenyaa miliyoona 86 ol akkasumas fayyadamtoota teeleebirrii miliyoona 56 ol ga'uu dandeenyeerra. Kanaanis dhaabbanni keenya ijaarsa dinagdee diijitaalaa biyya keenyaa fi sochii dinagdee hunda galeessa ta'e teekinooloojiin deeggaruun istiraatejii Itoophiyaa diijitaalaa 2025 akka milkaa'uuf gahee adda durummaa isaa baataa jira. Haala maayikiroo dinagdee mul'achaa jiruun akkasumas sababoota adda addaan baasiiwwan kaapitaalaa fi hojii gaggeessummaa dabalaa jiran tilmaama keessa galchuun fooyya'insa taarifaa giddugaleessa ta'e hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'e argameera jedha. Fooyya'insi kun itti fufinsa tajaajila bal'aa dhaabbanni keenya maamiltoota isaatiif kennu mirkaneessuu fi babal'ina bu'uuraalee misoomaa telekoomii fi diijitaalaa guutuu biyyattii keessatti gaggeessinu haala itti fufinsa qabuun cimsuu fi gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf kan dandeessisudha. Fooyya'insi kun yeroo taasifamu fayyadamummaa maamiltoota keenyaa mirkaneessuuf qabxiilee armaan gadii tilmaama keessa galaniiru. Kennaa addaa teeleebirrii kanneen gatii gadi bu'aa yookaan diskaawuntii kanaan dura yeroo paakeejii yookaan kuufama teeleebirriidhaan bitan kennamaa turan parsantii 10 irraa gara parsantii 20tti akka dabalan taasifameera. Kuufama gatiin isaanii hin jijjiiramne kuufama yookaan paakeejii adda addaa 38 kanneen maamiltoonni hedduun itti fayyadaman irratti tokkoyyuu dabalii gatiin taasifne hirmaannaa diijitaalaatti fufsiisuuf hawaasni galii gadi aanaa qabu akka hin miidhamneef kuufamaawwan qarshii 1, qarshii 2, qarshii 5 fi kuufama sa'aatii 1 akkuma jiranitti itti fufaniiru. Kuufamaawwan addaa qaama miidhamtootaa, barattootaa fi barsiisotaaf qophaa'an irratti dabaliin gatii kamiyyuu hin taasifamne. Kun giddoo baayogiraafiidha.